Roga fada birri. Farso strategy ti dem tasri fada. Ega tum tambo da zuwa mun da balja sun ma wanje waine jai timi kame mala dem sa ulay dabin ma Hamza ulay dabin ma ila afaan isaaniitiin achuma mi'uutu qabadhuuti rabbiin akkan jenne godhisa rabbiin akkan jenne jedhin bakka jirus akkan dubbanne isa rabbiin jedhu kana saadhaabu waan biraa haa jedhee haa kadhatu malee rabbiin akkan jenne. Tiktokii cuftanii kaameraa asiisaa ijoollee tiktokii cuftanii kaameraa asiisaa. Kaameraa cufaatiitii waan gootan godhaa gaayis. Asiisi kaameratti mucaa hin dhageettu sila Hamza. Amma dubbii tolchitanii jirtan jala kanaatti qaba kaameraa fuula isaatiitti malee bakka biraa. Kan qabne. Tiktokii adamsiiftan odoon isiniin jedhu ittiin hiinaa mucaa suuta caasaa. Nam tokko caasaa Hamza isiki bilis. Hudduu jala gubi hudduu. Ittiin bakka miyuutii irraa kaasi Hamza. Kaasi miyuutii irraa. Hamza ila. Abbadda amma lakkii tur Hamza. Isa rabbiin jedhu kana yoo rabbiin jettu si dhoofna jedhaani yoo rabbiin jette si dhoofna jedhaani rabbiin akkan jedhu. Asገባለሁ ዛሬ እኔ እኮ አስደውል ብዬ ነበር። አስደውል ብዬ ነበር። ሰባና Ero. Dona tadi kuma jahatan. Namni wata sochosu tingiru. Sirka asdewul. Namni wata sochosu tingiru pai. Mereka betul. Ero gafat birri. Kuma jahatan gafat. Real kuma jahatan. Asir kisisa Hamza, asik sisa. Iyyasama na gondare. Gondare isama. Isama la. Wai ምን አልኩ እንጂ ማላም ይሰማል። ይሰማል። ኦኬ ያን ልጅ የሚያስለቅቅ ዘመድ ካገኘህ ትለቀቃለህ። አንተም ማሰቃየትም መምታትም መግደልም የሚፈልግ የለም። ያንንም አታገኝ ከሆነ 60 ሺህ ሪያል እየጠየቁ ነው። ታገኛለህ። ፖሊስ ማለት 60 ሺህ ብር ታገኛለህ ወንድም አለ። ኦኬ ኃላፊነት የሚወስድ ይኸው ያንተን ሳንቲም የሚፈልግ የለም። ያን እነዛን ልጆች ማስለቀቅ የሚችል ዘመድ ፈልጋ። ታዲያ ምን እናድርግህ? እሺ ወይስ እነዛ አይናቸው ጠፍቶ ጆሮአቸው ተቆርጦ አንተ በነፃ እንድትለቀቅ ትፈልጋለህ? እንዴት ነው የሚደረገው? አባቱ ሀገር ሆኖ እያለቀሰ እኮ ነው። ትቀልዳለህ እንዴ? እንዴት ይሆን? ሰማህ አለ? አይ ሰማህ እሺ ወንድም አለ። እሺ ቤተሰቦችን አናግራቸው። እኛን እሺ ማለት አይደለም። እነዛ ልጆች ካስፈቱ አንተ በነፃ ትፈታለህ። ቤተሰቦች ስማኝ፣ አባቴ ደንቆሮ ነው። እናቴ ሽማግሌ ነው። ቲክቶክ ላይ ያሉ ዘመዶችን ዲሰኒ ሙጫ ይሰደ እንገደ ቀበኒስ ገዲሰኒ ከን ከሌ ጋራ ከሰቱማ ወለ ተቆስ ጅራ ይሰስ ገዲሰኒ ነው ጀራን ኑስ ገዲፍ ናቸው ጆለ ሞተነ ሼሪት ጎኔፊን ነማንም ቢደር Khaidi murano akam gotanis ajaiba isuma walini sadi ya borashida hidi mura kabdi mura kabdi jabasa kabdi abara borashida gurri stage ra bari sinto kaptani gurra kamura me kauna kamura amara rakite kamu wachina wata gadivnu waan isaan godhan sammartu godhamuu qaba. Ejjigoon isaati ila nama beekamtii qabu akka waammatu Hamzaa san ol gashaati gurbaan sun as bahee miikii faa waammatu gondori miikiinis gondori qidaame gabayaan gondori warra gondoraa waammatu. Deemee irra dawwalee bitaa. Ilu na jala jira ilu lakkoofsa tokko barreessa. Lakkoofsa tokko qoara galcha. Aboo foloo nu godhaa mee hundi keessa yaaqii foloo nu godhaa rakkina. Okay nama tokko jalaa baasiini. Akkasi foloo godhaa hundi keessan akkana jedhamtu gaafatu hundi keessa mi'uutti irra dachaadha. Tartiibaan haasofsiisaa abdii viidiyoo baniiti itti qabii nama inni yaamatu qabu qeerroon irra sulliin jedhee itti himu. Akkas anillee viidiyoon haasofsiisaa. Qadaame gabaya taafaan dhee. Aboo hundi salphisa.
Usmi yemuutti qabad kafalannaan birrii barsiifte baankii taatee fi jirta. Baankii Amaaraa jechuun biyyaallee baqattee biyya alaatti baankii Amaaraa taatee dalagattee duuka deemaa jaarsummaa qamisii fi shiitaa fi wanni godhataa du'a dhiifte dhumaarti wallaggatti wallotti sirkatti dhumaarti Oromoon yoom du'uu dhiise akka dhalate. Oromoon du'aa kun du'a yoo jette nama kadhataa oolte maal jedhee beekan dhufe isaan gadhiisanii gara laafummaa kenna beekan ka gowwaadhaa mitiire nuti. Kun garaan kenna laafaadha. Waan gadhiisan seenaa isaan ammoo birrii awwalchiifatanii jechuudha. Amma maal jedhamu jaarreef seena isin dura gannuu dhiisaa jedha. Akkatti qalbii qabanii nuti gadhiifnee fi suuta gannuu dhiisan miidhamne ganaa qa'ii murame sanillee murree akkuma isaan hir'isanii fida yoo guutuu fidan guutuu deebifnaa yoo hir'atee deebi'aaf. Waliigala jaarsummaa garana fiiguu sodaa dhiisa. Attan biyyattuun dhiisina wallaa dhugaa isiniin jedha akkasumalee of hin kabachiifnu yookaan ammoo du'aa jiraanna wallagga morma muranii muka keessa diranii Gondar fidan jechuun Abiyyi Oromoo miliyoona meeqa jiru. Uummanni kun numa ajjeesan jechuun numa ajjeesan bakka maratti guyyaa 3 afur dura walloon daangaa irratti ajjeesaa jiran uummata asiin karaa shawaatiin bakka maratti biyyan namni du'aa jira hinduun naaf galuu dide. Ka biyyaatu hin dhiisin ka Oromiyaa keessa jiru Oromiyaan miliyoona meeqa isaan quufan jechuun ofirraa gadi qabdee yoo hin assagaagalin uummata Amaaraa kana shalatte uummanni wanni jaalata wanni hin jiraata jechuudha. Kuno fokkoraa kanaan jiraata. Fokkoraa barate jechuudha. Ofirraa dhoorguu qabdanii jechuudha barbaada. Akka kiyyaatti ani wallaa dhugaa isiniin jala uummanni Suudii jirtan ofirraa dhoorgi. Ceetteen booyin birrii kafalaan waliin ka dhufee sirraa birrii fudhatu biyyaa walii baatee situ baay'ina qaba. Biyyaa jalaa baqattee maawunteenii keessa qawwee bitatee araba wajjin sirraa fudhatu. Ati dalayiddee da'ifa keemaa kafalta. Wallaa ijoolleen tunniin Oromoo qaalii warri Suudi Arabiyaa uummata Oromoo birrii guuree Oromoo haadha ofii Oromoo ta'anii qarqaaree bira dhaabbatu. Kun hidhame kun saaraa keessa birrii saamamee gaalaa fi re'ee jalatti yoo dhugu isin maal eedan yoo ofirraan dhoorgine kabajaan jechuu barbaadeeti kijiba dhiisaati dubartoonni ta'e boo'uu dhiisa ima boottan dhiirri kennallee boo'uu dhiisa ijoollee teessan warra qawwee barbaadullee hidhachiisaa kenna ergaa fi riyaala bitaa fi ofirraa dhoorgu kutaan Oromoo 11 miliyoona ijoolleen ta'e achi keessa kutaan tokkochuuyyuu isaan gahan jechuu jecha siin jedhaa yoo walitti deebine wallaahi mukatti nayite Suudii saniyyuu gaara san maawunteenii san bilisoomsite warri gaara keessa Harargee wallo Arsii jettanii wal qoqqooddanii karaa san dalaytan amma ho'itiin isin uummata keessan bira dhaabbattanii Amaararraa dhoorgitan warri waraana qabattanii qawwee qabattanii mootummaanuu isin dadhabe mootummaan Suudii achi keessa nama daddabarsitan Amaara amma wayita kanatti mul'iftaa jechuu barbaade gara tokkummaa deebi'a ofirraa dhoorgaadhaan akka mataa kiyyaatti kan of dabarsa wallaahi. Galatoomilu waan gaarii dabarsite waan bareeda. Amma Kebeeki as baasiiti qeerroon waliin haasayu nama inni yaamatu qabus nama agartee waliin haasaa waan biraan dubbannu kalaas dhumateera teenneen boonu. Amma dubbii gabaabsanaa Kebeeki as baasiiti namicha nas baasa. Asbaasi jawwaala keessatti. Akka TikTokii sile damne haadaa fi waan kan argisiisini isaan ammoo ol jedhii taa'ee jedhiin akka agartee mudhii ol mul'atu. Kulle na farso bike wanni nu mucaan network rakkise akka malee wayita isbaasana saabaasanii uummanni keenya kullama qabamee miti ka biraallee deemaa qaba. Wal quba qabaadhaa bakka jaraarraa bakka tokkotti walitti bilbiladhaa jiraadha adda adda facaatanii jiraatina wal quba qabaadhaa kutaan 11 ka biraallee qabaa fi daayoo isaan fidan harkuma isaan qabnu san qabdan jechuudha. Ofirraa dhoorgaa jechuudha wallaahi bilda akkas malee isin kabaju Ila waa takka dhaamuu barbaada asirratti dhageeffadhaa jara kenna qabuu qofaa miti. Bilbiladhaa jiraadha adda adda facaatanii jiraatina wal quba qabaadhaa kutaan 11 ka biraallee qabaa fi daayoo isaan fidan harkuma isaan qabnu san qabdan jechuudha. Ofirraa dhoorgaa jechuudha wallaahi bilda akkas malee isin kabaju Ila waa takka dhaamuu barbaada asirratti dhageeffadhaa jara kenna qabuu qofaa miti. Qabdanii gadi hin dhiisinaa kan ija keessaa balleessaa gadi dhiisaa akka jedhe. Sanaan alatti yoo tanitti bu'aan isin aarsaa itti kafaltan takka illee jiru akkatti qabdanii miidiyaa irratti agarsiisanii gadi dhiisuu taanaan faayidaa takka hin qabu. Qabdanii As jalaa luwa shabakaat dideeni waan biraa miti. Viidiyoo osoo hin taane shabakaat didaa jira. Shabaka sirrii jeeqaa jira. Warra jala jirta koppiliinki marraa kudhan godha. Mee maal baage sana jala bafaan bantanii teetta. Koppiliinki godha. Nama gammaa koppiliinki kana namaan goone isaan. Koppiliinki godha. Koppiliinki saddeetii haa koppiliinki
Gizee namni geema taphatu, gizee namni waan arge taphatu koppiliinkii itti gootanii nama 4,500 teettanii mee har'a yeroo akka gumaa mucaa keenya akka hidhii murame mucaa keenya akka ijji jaamte lubbuu teenya kenninee waa godhaa yoo koppiliinkii. Kutaan kudha takka amaara qabu sinirra jiraatu. Hundi keenyaaf jechuun itti agarsiisuu qabna. Ijoollee feemisa keenyallee nu wajjin mul'achuu qabdan. Lakkii immoo nuti bakka namitti mamutti mul'annu ka jettan wallaahi sun isin hin baasu jechuu laali. Hawaasuma kan keessa wajjin hinarraa ibidda dhugaa jiru kanatu si fayyada waan ta'eef amaarri haa salamtuu isin hin jenna. Reedii